Sabadee lafeen tuulameen lafee taalameen harka kana juuqanii dartan lafeen tuulameen utaaltee kana keessa baddee jechuudha. Dhugaa warreen Khadijaa fi Mahammad illee hidhaarraa inni kana jechaa jirtanii hidhaarraa hiikuu dhiisi matorooma mana dukkanaa lafa jala mana jalaatti dukkana keessatti hina hidhaa jiranii akka nama godhatan miti yoo ta'an gubaa harkasii gubanii cabsanii tumanii osoo tumanii harka caccabsanii san hunda maallaqa kuma dhibba Itoophiyaa irraa buufatanii iskiin eeqaama jireenya firaa jira jee biyyarraa qoonqoon oofte kanarraa qarshii kun dhiyaatan 70 dhibba baharumarra taa'anii eeggatanii mana isin gashee qoonqoon kana jedhanii mana naqanii kuma dhibba buusiyaniin rabbiin jaalatan akka isaan nama godhaa jiran as keessaallee nama hedduun nuti godhaa jiran Khadijaa fi Mahammad hiitanii waan isinirra ga'uun ilaallaa manatti isinii dhufnaa bakka isin galtanii beeynaa isin viidiyoo irratti isin beeynaa nuti viidiyoo isin laallaa manatti isinii dhufnaa Mahammad fi Khadijaa gadhiisu baattan. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee hordoftoota fi kabajamtoota qobbootii irra jirtu isin chaanel qabdanii alhamdulillah rabbil alamin isin irraa turre jirra gaa asirratti warreen nutti artanis dhiifama isin jecha warreen nu barbaadanis kan nu barbaadanis guutumattuu galatoomaa isin jecha arraan tana gaa kunoo asin iftuun isiniif deebitee jirti warreen ammoo iftuu jalatti akkumaan behetti iftuu jala baatanii yaadan na jala baatanii qaamamaan na jala beeni malee na iyyaafachaa jirtan galatoomaan isin jaa salaamtaa gaafadhu kalaawwatota likkitti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hojjettoota fi hordoftoota keenya akkam nagaa fayyaa jirtanii isin jechaa gaa. Alhamdulillah gaa kunoo iftuu fi fariyaa fi ijoolleen deemnee gaa guyyaa meeqaa deemnee waliin barbaanne nam shanii wajjin iftuu fi bari iftuu fi fariyaas mana deebifne arrallee alhamdulillah gammachuu guddoo qabnaa iftuu mana deebi'uudhaaf sanumaafuu gaa fariyaallee arra bikka ogeessaa harka nama shukkumu geessistee iftuun shukkumtee dhufti harka deebistee iftuullee ni dhukkuba asumaanii daawwattootaa fi hordoftoota keenya isiifillee du'aayii godhaa gaa gammachuu teenyallee gabbaanee isin viidiyoolee maree Abrahiim maaliif viidiyoo maruu dhabdee horii jechuun keessan hin oolamu wanni viidiyoo mariniifan yoo sana dadhabbiidhaa fi kana jiru qabatee tumaan natti hin toliin naaf hin mijaa'inii ciisuma jirraa eega dhumnee seegaa algaddaati sanumaaf hordoftoota fi hojjettoota keenya ijoollee ta'an Mahammad jaaniinii fi intala Khadijaallee daawwattoonni keenya gadi hin dhiisinaadhaa isaan kana tumaadhaa akkana godhaachaa jirtanii dhugaadhaa waa hunda viidiyoo irratti ulees namaaf maranii viidiyoo yoo uleedhaan tumne namoonni tokko tokkos nama miidhuurraa maarree ijaa kan dubbatu jira. Dhugaa warreen Khadijaa fi Mahammad illee hidhaarraa inni kana jechaa jirtanii hidhaarraa hiikuu dhiisi matorooma mana dukkanaa lafa jala mana jalaatti dukkana keessatti hina hidhaa jiranii achirraa hanga isaan yaade akka nama godhaa turan miskiina miidhaa turan bilbilaan akka nama godhaa turan miti yoo ta'an gubaa harkasii gubanii cabsanii tumanii osoo tumanii harka caccabsanii san hunda maallaqa kuma dhibba Itoophiyaa irraa buufatanii ijoollee nama shanaa finisana kuma dhibba irraa buufatanii maallaqa san hunda hanga akkaawuntii ijoollee irra deebisanii miti yoo fariyaa tanaas harka caccabsan tana akkaawuntii warra isaanii irraa fuuna maallaqa achirra gitee isaan deebisan maallaqa yumcaa jamaal saniitis ijoollee hunda gitee isaan maallaqa isaanii deebisan akkasitti yoo gadhiisaattanillee fadhii daawwattoota keenyaa jala deemnee yoo isin gadhiisaattan gadhiifne as keessaallee nama hedduun nuti walaa jiran Khadijaa fi Mahammad hiitanii waan isinirra ga'uun ilaallaa manatti isinii dhufnaa bakka isin galtanii beeynaa isin viidiyoo irratti isin beeynaa nuti viidiyoo isin laallaa manatti isinii dhufnaa Mahammad fi Khadijaa gadhiisu baattan ummata kana ijoollee Oromoo miidhee fannisee akkana godhee kanaa fi namni bilbilee loluu jira warri isaanii lolu Oromoo taarifaa dalagaattu baara irratti ilmaan nama gurtee fannisaa jirtu warri lolaa jiru isaanii kabiraatti miti akkasuma nuti warreen achi viidiyoo teenya laaltanii nu arrabsaa jirtan Khadijaa fi Mahammad gadhiisaa isiniif dhufna manatti warri taarifaa dalitan as keessaa jechaa jirtan gadi hin dhiifnu waan feddan fidaa kunoo Khadijaa fi Mahammad hanga maallaqa miskiina irraa buufatanii taan harka caccabsanii taan miila gubanii taan harka gubanii irraa buusanitti irraa buusan saniif maallaqa deebisanii gadi hin dhiifnu nuti kun warri mana keenya beektan qotta aniifuu warri mana keenya isinii dhufnachaa jirtan waliin itti chaanaa mee dhuftanii waan isin fiddan laallaa hojjettoota keenya akkana jedhanii tattoonni baara irra ta'anii ilmaan namaa kuma dhibba kuma jaatame Itoophiyaa buusaa jiran nu dhaadachaa jiran nu dawwalaa jiran kanallee nuti hin dhageenyu Khadijaan as keessaan gabbaatti maallaqa ijoollee shananii deebistee mitiyyoo harka caccabsite wallaantee maallaqa siirra wallaannaa nuti akkasii Khadijaa Mahammad as keessa gabbaan gurbaan kaan Abdallaan maallaqaan kuma shanan gaafattoo dabarse hayni namaa laalla ifiif nama waliin dhawa kuma shananii nan gaafattoo erge jalaa fudhatee Khadiyyumaa fi Mahammad jalaa baafate hareen qoteen beeynu hayni gaa akkasii waliin dheetti sanumaa wal garagalchee jala lameen gaa dhumnee dhamulee gadi hin dhiifnu nuti saniifuu gaa iftuun qabamuun achi dhaquun haqumaa fi nama 70 meeqa hidhaa sanirraa facaafne mootummaan nama 70 fuudhee
yuuni naannoo sun jirtu kannee miskiina kana qoonqootti kannaa wallaanaa jenini nama shanan nuti as dhufne jechuudha. Ani hordoftoota keenya bakkasii waliin tichi aananii agartan akka nuti jara godhu teenyus jara kana akka nuti godhu teenyus dura nimnu ilaaltan. Egaa daawwattootaa fi kabajamtoota keenya akkuma isin jirutti waan takka daawwattoonni jechaa jirutu jira. Ibrahim ummanni sana akka harkaan baane ati yaadni kee keessa jiru kaasir irratti agarru Ibrahim san gadhiisaa hamilee qabaa yaada sammuu isaatii yennu wannan biran jechaa jiru hedduutu jira. La yaada akkasiin qabu maal fi narraan tana mana gamasitti nama dhiisne as baay'ee naaf inni marii takka wajjin qabna wal mari'annee marii naaf inni hobuu wal mari'anne kana caalaa daawwattoota illee ni ganyannee viidiyoo kana isin marii daawwattoota maan ni jira namni marii hobaa wal mari'an takka jira saniif marii hobaa wal mari'achu as baay'ee naaf inni wal mari'annee kan marii nurraa hafe isiniifis dabarsine jechuudha daawwattoota keenya saniifuu waa'ee gadhiisuu hin qabu numa dila kana nyaadhamee namni dilli kun akka cafaqamee miidhamee haala suuqannee isaarra ga'ee anis na dhukkubaa miccoo sana dhukkubaa agartanii jirtan miccoo viidiyoo jalatti iftuutu jira si haala miccoon haala suuqannee isaarratti irra lafeen isii kashaafaa isii isiniin garsiisaa dhaabbadhaadha. Kashaafaan isii daawwattoota kiyya cafaqee keessa habee horaajii raanii beeka isinii galee kan beeyne immoo meeshaa mul'atti akkatti isiniif raajiin tun bas raajiin silaa ifaatti ibsanii likitti garsiisu barbaadu. Cabeeni akkan tayyaan akkan imala warqaa galti. Yaani raajis kaayatan jira harkisi asittis lafeen ni dhukkooyte. Lafeen asiitun ammoo lafeen asiitun utaaltee kana keessa baddee lafeen tun lameen harka kana juuqanii gartan lafeen tun lameen utaaltee kana keessa baddee jechuudha. Tanii ibiddi garaa bu'eeti. San gubbaan ibiddaan gubbaan halkan. Deeqaa 30 walirra gaggabdee jechuudha. San arguu cabaa san deebisanii. Sanumaan kun inshallah bismillah rabbiin haa laafisu. Du'aayi nu godhaadha. Miidhaa kanatti warratti gaggeessuun silaa Oromoon gaarii miti. Aadiidha rakkina karaa kana deemnuutu rakkina kana hunda nu godhe uummata karaa koon qabu silaa Oromoon ka doodde Oromoo kana gootu sababa biraa oguu agarru Tigree yoo ati jette Tigree wal gargaarti Hamaara yoo jette Hamaarinis wal gargaara Somaalee yoo jette Somaaleenis wal gargaarti sabni karaa kana wal miidhaa jiru hawwan nyaachaa jiru daawwattootaa fi kabajamtoota roorroo namni karaa kanarratti warratti hojjechaa jiru roorroo hamtuu roorroo daangaa dabartee ilaa umrii teesheenaa taatee garaa keessatti haftu warri warratti hojjechaa jiru Oromoodha. Maaliif waliin gargaarre masala yoon qabaanne Itoophiyaa irraa ilaa hanqaasii kuma dhibbata akka jechuun maallaqa safaaraati miti arra biyya babbareedduu biyya babbeekamtuu biyya akka Turkii Dubaay biyya hedduu yoo karaa seeraatiin namni keenya waan hin galiniif jira namuma kana karaa kana deema jechuudhaaf deemanii maallaqa danuu kan haadha abbaa buusan malee silaa haadha abbaan keenyaas karaa kana gaajilaa bannee deemna malee silaa deemisa keenya karaa kana fadhanii nutti hundisan tokko jaalatee haadha abbaa biraa birrii danuu isaan karaa fudhatee kataarba deemaa jiru tokko jiru dhugaasa yoo dubbanne Oromoo eeguma baddee bakka bishaanii dhufte birrii sii buusa warri keenya maallaqa danuu san silaa nutu harkaa qabaannee warri keenya harkara nuu kanne karaa seeraa saniin deemna isinii galee saniifuu ammoo maallaqa danuu kan nama kofalchiistanii eegi maayini san kofalamiyoo nama cafaqanii yookaan qabamuu mala yookaan gaara suutii kana du'uu mala maali danuun kun waan hin eegamne inshaallah qissaa waa'ee warra taaribaa an itti fufeetiin jira daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya ifiifin deemee harkee karaas waan ta'e harkeetiin jira an ganaan takkatti sana'arraa rada'arraa ta'izirraa maaribirraa roorrootti Oromoon jirtu isin garsiisa jechuu kiyya daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya inshaallah bismillah du'aayi nu godhaa lammii tanya tadhumaa jirtu tanaaf roorroo karaa yookaan du'aayi godhaan isiniin jaha ibiddi abbuma irra bu'ee gubaa itti Oromoon waa'ee warra taaribaa abbichuma deemee gubatee arkeetiitu beeka waa'ee warra taaribaa dhiiga gurraacha waa'ee warra taaribaa dubbachuulleen dubbiin isiilleen ulfaattuudhaan illee wallahi sitti ulfaatti waa'ee warra taaribaa haguu dubbattu maaliif anaatiitu deemee irraa hin dhukkuba fuudhe fayyaa mana kiyyarraa beeti fayyadhabaa mana kiyyatti beechuu sama tamaam isinii galee nama dhiiga bismillah rabbiin waalaa
ولا أولين سيرة أربعة دوايتي سني أنيس نتطلع سجرا ندكوبا فريا وجين أران تناها كم أدك إسيني أن اللي وان تكتك كشافة فكنا خيتين توري مالف هاتي المال لما تامنا قبضو تجارس قبضو تلمان قبضو تدلغتي بين ما تنا خيسب بلتو أولي المرة ما راح ينافت داوتو تافي كبير تغي أوريدي سيتي دوان قد ذكر راح ينافو إجمالي نبي نجيب ما تنقصي تنقطون إساهو الحمد لله رب العالمين من خير تجل ودافعتون قمتشو قبا أبا من خير المان كي جلمين كي ربي الندي بسجرين خيرتي ربي الندي بسوب قمتشو قدون قبا يعني وان خنا إسني إبسجيتي من خنفتي قبا أسبيه لا هنك جوان تكتك قبلني حالة مجلسنا سيورينا موك هي ساينسنا نفتني إفتو أكا قدين إفني إفتو أمانة ربي رتس إفني ربي اللي نانين جينا لا معرف أكت سينم بيخملي أكت ديما بيخملي أكت بيان بيخانة تورا موسني قالي سنيفو هك أنا ما دنو قنا الرئيسني باسني نيتي سينك جمنو يودن ديني تامجون ورقة جرتوتي في خمجان ورقة جروتي في خيوان دندي الراباسة خيسانو نيا صوتي جافيتو سياركة دومي سفور عروسو إسان كانت أفينو إسان سنو قرتن وانو تيسيني فهمنو متي ورموتية يو إسان سنو ورقة تواتهن نوتي مقام بده نوتي بيتنا خيتي هماتا نوتي هدا اللي كان يراسينا جتو وانت كتكاس ونمني ولي دلتون بريدة سنيفو حال مبريدا في وان متكتكان فامسينو يو أوليتي جريج مالف نمني أول بيه أكا إسان قوما ساني كاميرا قبا نجافة كاسانيتي أورمو غرسيفنا في أمتا إفتو خانا غراغو بودا في إفتو كي جبينيت ساني متي نتي أمو أكا تراغا فلنو كاميرا عالمالي كاميرا درامتي إسان إسان إسباسني إسان إسان دبسي سنيرو تكتكا مالي أكا تجافينو في أكا تأمرو في أكا إسان وان سنغافنو فيديو ألتي تخون تجافن سنيجالي وأنت كتك بس خاص باس ناس ندبنو إن شاء الله بسم الله فجارت تاته نجى ربي نتهاته خدوا يس رب لما تاقولوا في خجلوا لي ربي بجرين الدنيا غار رحمة نقردا فيا نقردا دعائن نقولان سنيجا إن شاء الله بسم الله ربي رو دنو خرجا ربي نواباسون سنيجا إن شاء الله بسم الله نراتو تنشاء غارت تجيتي عران تنايسني بلفه إن شاء الله بسم الله دعائن نقودا إن شاء الله إنك فيديو براتو وتجيبتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.